yaa abbaa maaj abbaa qoor dubbiin jara duuba sii kun akkamitti beektan amma yaani maashaallah wallaa walitti araaramaniiru jedhan hoo akkamitti eedaa mubaarak musammaa jennee sumayyaa tabsahee akkasuma namoota tokko dabalatee karaa messengerii waan jiru hunda dubbannee jirra. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamatan dagannee nan sardamii maaliif dhiifama messengerii eda dubbachaa turre messengeriidhaan dubbannee xumurree wanti jiru hundi baramee anaa fi jaarsi boonillee walitti akkaafotu jennu akkasuma gara mana mubaarak musammaa gizee deemnu namoonni hedduun liibirra waan hin jirreef harratti qaxaramee har'a kanammoo amma kana achirraa baanee nageenyi bu'ee akkasuma namoonni suuraa kootiif suuraa mucaa sanaa olii gadi fiidiskitanii itti fayyadamaa jirtan akka mucaan sun anaaf hoomaan taane innillee abbaan suuraa sun ol bahee dubbatee jira seenaan anaaf obboleettiidha gaafasiin nikaa godhamtus ani biran turee nuti faamiliidha nama biyyattis nuti tokkodha sittis tokko eenyuun nu beeka inni ani faamilii siiti guyyaa nikaa godhamtullee biran turee jedhee ummata 1,000 meeqarratti ol bahee dubbatee jira. Akkasuma sumayyaa tabsee mubaarak musammaa hundumti keessan namoota tokko dabalatee ulfaadhaa galatoomaa galata siiniin mala siiniin jedheen jira. Booniyyeellee jaarsisiillee galatoomaan jedha. Ustaazinillee suuraa sana otoo nu banne haariidhaa wajjiniin kan wal qabatee kan akkas godhee dhiifama jedhee jira. Hundi keessanuu dhageessanii jirtan akka kaastanu siiniin jedhee jira. Warri immoo hin kaasnu jettan dilii irraa dalagachuu yoo ta'een ala ani bakka kootiin kaasaa siiniin jedhee jira. Akkasuma warri kaasuu diddan laayikii keessaniif fooloo keessaniif akka rabbiin biratti irraa gaafatamtanus isiniif dubbatee jira. Kaan immoo kaasaa jedhee jira. Sheer laayik godha. Namoota nurratti hojjetan suuraa keenya irratti hojjetan hunda biraan gaha. Suuraan sunillee istoorii koorraa sawwarame yookaan dammoo waan intinaa wayii waan namarraan darbaan dabarsa wayii miti. Ani viidiyoo tokko kiyya irratti hojjedhee bilbila kiyya irratti gadhiisee bilbila kiyya irraa sawwarame suuraan suni. Namni kun immoo nama akkamii akka ta'e ol bahee achirratti yaada kennatee jiraaniif inni maal akka walii taane waan takko otoo addan baasne otoo hin beenne hin dubbatina. Namoonni bayi ati akkasii ati akkana iccitii kee baasna maaloodha naan jettan iccitii koo ani fi booniyyeen mana madaamitti wal bira dhufna nuti mana kireeffannee illee hin qabnu hiriyoonni koo biyya kana keessa jiranullee guutuun jiraatu na beekani ammana ijaazaatu jedhamu qabu mana kireeffadhee illee beeku ammana madaamiin hojjedha eenyuun na beeka. Kanarraa kanaaf immoo ani iccitii koo namni biyya kana keessa jiruyyuu isinitti himuu danda'a iccitii koo maal nama akkamii akkan ta'e nama qaamaa fi lafatti na beeku waan koo gaafachuu dandeessu. Ammas immoo jaarsi kiyyallee ni beeka mucaa kanas ni beeka maatiin kiyyas ni beeku ummata miidiyaa wanti rakkisu hin jiru. Afoonaan illaa waliif jennee jirra. Isiin immoo wanti akka ibiddaatti isiin gubuun jiru. Maal isiin seexanni maal isiin kuni dhiisaati sheer laayik godhaati waan hojjettan hundarraayyuu of qusadhaati ulfaadhaa galatooma. Assalaamu alaykum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota maatii ummata keenya keessan badhaadhaa baga nagaa taatanii ergaa suuraa kana silaan fayyadamu argitan miidiyaa irratti isilleen immoo nama dhimma iccitii biraa waliin qabnu miti faamiliidha jettee jirti. Abbaan faamilii akka fedhe godha faamilii isaa fedhu nu dhungataa fedhu morma jala seenaa akka fedhe sun nu galchu ergasiin faamilii jettetti immoo wanni faamilii ta'e tokko waan AB qabu miti jechuudha. Walumaa galatti waan abbaan nuun jedhe amannee fudhannaa jechuu jaallannu jibbinu jechu ala kulli haali dhiira fi dubartiin takka erguma faamilii miti jechu faamilii miti obboleessuma obboleetti walirraan dhalattee gaafa taate umrii dargaggummaa hamma kana gaggahan irratti akkanatti morma jala wasseenanii fotoo ka'uun waan barbaachisu natti fakkaatu gara kiyyaan amma obboleeyyan gurguddoo hedduun qaba itti qadhee akkanatti hin jiraame wanni hin jedhu kan faamilii miti jechuudha. Injedhu akka islaamaatti illee dhorkadha dhugaa dubbatuuf jecha arabdooti argitanii jabatti faamilii irraani ajjabatti faamilii miti obboleessa hangafa irraani ajjabatti arabdoonni garii suudiifatti yoo agartan kanaafuu walumaa galatti seenan faamiliidha jettee jirti. Ani immoo tuyyuu viidiyoo kan suuraa kana miidiyaa arge isa na bira jiru ani hin dubbanne illee irraa poostillee siniin goon minaaman tiktook irratti illee irraa hin dubbanne ani dubbachuu illee na hin galchu wanni waa'ee seenaa deddeebisee duras dubbadhee akka gorsaatitti maqaa seenaa haa kaasu malee fakkaattota akkasii kanaaf gorsa dabarseef illee obboleewwan kiyyaanii wallaahi laazim waan bultiitii jaalladhuufin
waanuma injiraa miti bultii jalqabaatan hin ulfaatti nama hedduuf ni jaallata namni hundi isaatu jechuu bultii jalqaba garuu gaafa bultiin nama birallee namni keessa seenu tiyyuma akkuma xiyyaatanitti waan laaluuf hin dubbadhe malee hammeenya fi mixacha keessa moo gorsan dabarse jechuu dubartoonni yeroo hedduu sababni isaa illikii keessa seenanii karaa dhiirota garaa keessa deddeemanii bultii namallee seenaniif maaliif beeytanii sababa jaarsi isaanii irratti baalagachuudhaan dubartii olii gadi of illikii san qabatanii deemanii dhiirota isaanillee dhiirota jala deddeeman amala akkasiisan dhiisaa waan jedhu gorsi kiyyees ni galte isin ati gaarii ta'e abbaan manaa hanqee gaarii ta'e ta'uu baate irraan kaayyate na bibtiti yoo rabbiin sodaanne abbaan manaa hanqee sun akka fedhe haa ta'u yoo bultii isaa tanaaf hin guddine akka fedhe haa ta'u garuu gaafa si jaallatee gaafa si kabajee walii dhageettanii tooftan malaa wal qabattanii deemtanii innis si dhagahuu qabaate isa dhagahuu qabda wal kabajanii wal jaalachuu qabdan gaafa lakkii ani hin barbaadu nageenyi naa hin ta'u manni kiyya mashaakila godhachuu qaba haadha manaatii hangafaatii wal dhabuu qaba jireenyi keenya faca'uu qaba jedhee inni keessa isaatti kalaas didee fanxaaxee habiibtii akka inni fanxaaxetti ati fanxaaxuun qabaattu ati dubartii inni dhiiraa akka fedhe haa ta'u bakka deeme hobsee gaafa inni gales injiraami ati adaba yoo qabaatte dubbiin teellee adaba qabdi ati adaba yoo qabaatte kabaja yoo qabaatte akka islaamummaattillee akka faamilii keetittis akka dubartummaa kan keetittis kabaja yoo qabaatte sirraa tola jechuma barbaadeeti'an ammallee akkasuma isiniin jedha namoonni bultii namaa keessa seeni maal jetta anaa miti ka bultii namaa keessa seen ani warra bultii namaa keessa seenuuf ergaa dabarse as biratti addaan isinii haa baatu ishii ምንም አያገባኝ bultii namaa keessa seenu miti'an warra bultii namaa keessa seenu akka seenaa kana fa'aaf gorsa aga beekutti dabarse fakkeenyaaf seenaa tana maaliif irraa dubbatta naan jettan yeroo sadiitti hin himate isillee yeroo sadii viidiyoo sarraa waraabde arrabsaa jechuu xiqqeessaa jechuudha agartan viidiyoo lumaan argu jirra hattaa kaleessallee jechuu suuraa mee isinumaa osoo taatanii mee anillee osoo ta'e isinillee odoo taatanii hiriyyaan isin akkaan jaallattanii jaarsa keessanii olitti jaallattan takka gaafa jaarsa keessan suuraa ufurtuu fuuldura keettee inni sheekaa miti inni afaanis sobaa maal jette ammallee deebitee wama sheeka san jaarsa san arrabsu viidiyoo yoo irra waraabde dasi jedhaasi sittiin tolaamee oduu si taatellee hin tolu booniyyeelleen waan san irratti itti dhiiste jechuu bakka walitti gad dhiiste jara lamaan jechuu isin galte yeroo san sheeyitichi miira keessa galee takee suuraasii kana citiif firaa qabu poosti godhee jechuudha sababni inni durallee mootuyyuu jaartii kiyyarraa naa goru jedheeniif waan namoonni biraa jalaan dhaqanii malaa sheeka kanatti suuraa kana erganii seenan hojii akkana hojjetti waan jedhaniif edaa eegasuun seenan duriyyee taate jaartiin kollina jalaa duriyyee taate waan jedhuun inni irraa naa gorii jedheen dura booniyya dharana gori jedhen ergasii booniyyan goruu dinnaan seena dharana gori jaartii kiyyarraa jedhen seenallee diddee waliin itti qoosanii sheekatti nama lama ta'anii muudii qabachuu eegallaanii innillee aare miira qabalmi nama achumaan kara miidiyaatiin seenaa tana deddeebisee poosti gochuu eegalee jechuu walumaa galatti miidiyaarra waan bahe tokkorraa nuti dubbachuu mirga keenya iccitii jaraa keessa waan jiru gadi hin baasne fakkeenyaaf nattuu dhufee poosti godhinaan jedhanii waa'ee micattii tanaa jechuudha wallaahi obillaa waa'ee seenaa tana wallaahi hin dubbadhu jedhee poosti illee godhu jedhe jechuudha indoo ani yoo dhimma kiyyaaf viidiyoo raabuu waajaa hin qabaanne waa'ee jaraatu hin dubbadhu jedhee dhiise isin galtee dhimma namaa iccitii namaatitti haajaa hin qabnu diigga namaattis haajaa hin qabnu amma ammoo waan aalama addunyaan baatee irraa dubbatu hin dhiisnu jechuudha. hin dubbadha akkuma ati koomentii jala deemtee waan feete jettee barreessitee mirgaa dirqama hankeetiin waan feete fayyadamtu anis sagalee kiyyaan ni dubbadha rabbi immoo na haa eegu nama zollumu rabbi na hin godhini ani jarri sadiinuu naaf qixa seenas taanan ani miidiyaa irratti isii maqaa balleessuu irra jedhee hedduu dubbisuudhaaf yaalaa ture jechuudha lakkoofsa seenaa yoo ansoqu iccitii seenaa na hima namoonni lakkoofsa seenaa dhiisanii suurawwan garaagaraa faana erganii hojiin isii barakkana akkanaa hin jedhan jechuudha seenaa argadheen jira garuu isillee lakkoofsi naa kennitee jirti innaa sobneen ammas haasahee seenatti nin haasaya likki isilleetti gadi nin himaa jechuudha laannoo bultii maal akka taate isillee ni beeyti. sheeyitichi kun na janaajjanaa jettee himattee jechuudha isin galtee na janaajjanaa masaanuu si godhanaan jedhaa booniyyoo wajjin akkas naan jedha jettee maqaa isaa balleessitee sheeyini kun akkas hin jenneen hin kakata isin galtee isin garuu akkas jettee jirti jedhe eeybidha miti kun fakkeenyaaf hin jiraami ati gaarii ta'e obboleettii gaarummaa makaan keessa wajjin
nama akka ati intala isaatitti hin hiriyoomne si fedhu jira. Nama akka ati jaartii isaatitti hin hiriyoomne si fedhu jira. Wallaahi laazim ati hamtuu taate osoo hin taane ati gaarima taate osoo deemtu keessa keetu dubeeytu qulqulluu osoo ati taatu namoonni badhee akkamas ilaalee bakka wanti sun jaartii tiyyarraa goruu qabdi ka jedhu dhiironni akkasiin ni jira nama fakkeenyaaf. Miira sheeka kanaa immoo kan hubachuu qabu nu caalaa jara lamaan kana ture. Kanaafuu ammaan araaramanii jiranii qoosaan isaanillee kana fakkaata. Viidiyoo yoo isinitti laayik sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Walumaa galatti waa hin jiraa. Dhaabatee jira amma dhaabatee jira. Garuu ani wallaahi laazum seenaa san odoon dubbisne numan dhiisnanii takbaariidhaan waliin haasa'anii yoo itti balleessallee isin gorsa kee tiktook kanaa irratti illee waan isin aarta jiraate dhiifaman gaafadhaan jechuudha. Maaliif an akkuma obboleettii noormaali nama miidiyaa irraa tokkotti hin dubbadhe malee isii qaxxafeeti miti dhugaa dubbachuu bultii jiru ammaa diigamaa jirtu baay'inaan hiriyyaadhaan. Hiriyyaa shamarranii irraaf kusadhaa keessaafuu taazabaa qoradhaa laala ilaalcha isin qabdus ni galte. Of eeggannoo godha bakka of eeggannoo godha hedduu gaditti fi lakkisina kanuma isiniin jechuu barbaada. Naafis illee rabbiin nu haa eegu waan hin taane irraa bultii teennas rabbi nuuf haa eegu nullee rabbi nu haa eegu. Abbaan manaa kiyya durriyyoo mettee obboleettii tiyya deemtee dhiira wajjin wanni hin jedhe dhiirri gisee ammaa jaalalaaf osoo hin taane keessattuu akkati bultii qabdu beeynan bultii teessi diiguuf si janaajjan abadan hin tajanaajjan dubbii hamaa waliin hin dubbatin. Akka barullee fidee screenshot godhe waan taasifsan post godhe yookaan fidee jaarsa keeti ergee maqaa si balleessuu danda'a. San bichaa miti rabbiin nu baasu malee shamarran hiriyyaan shamarranii suuraa kan kee tokko suuraa badaawii ati fuutee yoo jette nama dhiiraa wayiitti yoo ergite namni dhiiraa suni suuraa san qabatee dhufee karaa waasaappatiin jechuu suuraa kan kee biraa qabaa miti karaa waasaappatiin sitti haasa.